Egaa gaafii qaba gaafii gabaabaadha duraan dursuudhaan qabsaa'ota keenya waa'ee saba isaatiif jedhanii sagalee ol qabu. Egaa duraan dursuudhaan guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Rabbiin galanna haa ga'u jechaati gaafii kiyya dursa Egaa carraa kan argachuu kootti baay'ee galatoomaa isiniin jecha duraan dursuudhaan obboleeyyan keenya kan mana hidhaa keessatti dararamaa turtanii har'a ammoo Rabbiin isin baasee fuuldura keenyatti isin agarre baga Rabbiin isin baase jecha gaafiin an qabu tokkoffaa amma ka biyyi keenya haalli isin keessa jirtu baay'ee sadarkaa nama yaaddessu keessa akka jirtu argeen jira anillee torbee sadii dura biyya ture gaafa Jawaar gara Frankfurt balali'u an guyyaa tokko dursee dhufee kibba Oromiyaa irraa kaasee seentiraalii Finfinneen keessa qaxxaamuree hanga Shawaa kaabaa wanni argaa ture baay'ee kan nama gaddisiisuu fi abdii kan nama kutachiisu an durayyuu gurraacha ture duuba distii fakkaadhee gurraachadhee cilee ta'eetiin dhufe abdii kutachuurraa kan ka'e jechuudha. Inni guddaa maayidha nageenyi baay'ee rakkisaadha nageenyi biyya keenyaa baay'ee abdii waan nama kutachiisu nageenyi kun karaa inni itti dhufu anini akkamitti akka dhufu hin beeku garuu oduu nageenyi biyya sanitti deebi'e baay'ee hawwaa kan biraa immoo nageenya kan akkamitti fiduun danda'ama mootummaan waan kobaasaa danda'e fida jedhee abdii irraan qaban akkamitti akka fiduun danda'amu malli biraa jiraate malee ummanni wal sodaateera nagaa waliin gaafatu ati nagaa gaafannaa eessaa dhufte siin jira ollaan nagaa waliin gaafatu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kan biraa akka kanatti aansi gaafachuu barbaadu haala hanna Oromiyaa keessa jiru hanni Oromiyaa keessa jiru asii ifaajee guyyaa 31f biyya turee dhufe. Wanna deemeef raawwachuu dadhabee bakka dhaqutti hundatti horii na gaafatanii horiin na gaafatan kana keessa birri 1,200 wanni urjaallee bee homaa miti nama gaafatanii waan dadhabbiillee homaa miti. Akkanuma na laalaniituma 50,000 1,200 yoo na gaafatan ifaajee wama tokko in raawwatini naannee asitti deebi'ee jechuudha. Bulchiinsa magaalaa keessa kan jiran hanni Oromiyaa keessatti ijaareeru sanuu waan miiliyoona qabaatteef kasirraa fuudhu hin jiru caasaa qabaatte malee hanni kun akkamitti saba keenyarraa dhaabbata du'aaf ajjeechatti aanee hanni wanni uummanni keenya itti dhumataa jiru kan itti boohaa jiru baay'ee guddaadha. Kan biraa ammoo tokkoffaa hin xumura. Harrumayyoo mootummaan naannoo Oromiyaa waajjira isaa pirezidaantii odoo isinitti kenne kaafootti odoo kenne bu'aa buuftan kan jedhu abdiin qabu. Nageenyi hin jiru waan ta'eef isa kanaaf heerri biyya sanii jijjiiramee waa tokko sochoosuu akka danda'an akka paartii kaafa'ootti maal godhaa jirta waa'ee heera jijjiirraa biyya sanii irratti wanni guddaan achi jira waan ta'eef galatooma. Daqiiqaa lameen keessatti ifitti olsiisu sagalee maayikii galatooma sagalee ol kaasuufis dirqama. Galatoomaan gaaffii gaafadhu irra caalaatti gaafatamee jira. Garuu amma kanatti aanee obbo Baqqalee Nisaa ta'uu obbo Jawaar Mohaammed waa'ee nagaa waa'ee nageenyaati isin dubbattanii har'a isin kana isin biraa kana dhaga'uun keenya garuu gizee akkas ta'u kana xinnoo booddeetti namni hoo araara barbaanna an jedhamu kun nageenya barbaanna jedhamu kun xinnoo maa booddeetti hafe maaliif gaagaama guddaatu nu ga'ee jira yeroo ammaa kana biyyi keenya gaagaamtee jirti darbees immoo warri nutti dhaadatan jiru akka dhaabbataattis ta'anii akka nama tokkootti isaan faana mootummaarra dabartanii warra dhaabbatoota faana akkamitti nagaa fiduu barbaaddu maaliif madarakii kanarratti yookaan immoo asirratti gizee ilaallu isin nagaa dubbattu achi baani gizee miidiyaa irratti ilaallu immoo akkasin balaa labsitan akkasin rakkina dubbattanitti dubbatama warra kan akkamitti qabbaneessine biyya keenya keessatti nagaa fiduu barbaadna han jedhudha kanaan dubbii fida warra ta'anii ibida tuqatanidha amma rakkina guddaa fidaa gatii jiraniif akkamitti warri kun warri public miidiyaa irra jiran kun isaan faana hejjettanii akkamitti nagaa fiduu dandeessan jedhudha galatooma dhufuu keessanitti gammannee jirra isiniin kabaja. Sagalee ol kaasuuf yaali. Hello.
ol qabiga namatti ol qabaatu oduu Maqaan kiyya Jamilaa Jaabdooti. Manfasteen isirraa hin dhufe. Dhageeffamu. Halo. Gaafii na jalaan balleessi. Assalaamu alaikum jeetiin qara gaafii kiyyaa dabra. Baga rabbi nagayaan isin baase baga walaa garree waa hedduu jedhame. Gaafiin tiyya akka obbo Baqqalaan amma emotional keessa nu naqee nu himetti. Waan haa amma dhageeffama. Irra deebi'ee assalaamu alaikum maqaan kiyya Jamilaa Jaabdooti. Manfasteen isirraa hin dhufe obbo Joharii fi obbo Baqqalaa baga rabbi nagayaan isin baase jecha hara gaafii kiyyaatiin dabra. Obbo Baqqalaan wanni inni nuu hime hedduu emotional waan nu godhe keessa hiyyeessii fi haati hiyyeessaa akkasii guddifattee hoguu mootummaan ilmaan isaanii irraa gattu kana isaan hin beekani waan isin nuu himtan kana haala keessa jirtu Oromiyaan isaan itti mul'atu. Nu duulaa jenneeni nutti akka duulanis kana namoonni beeytanisnis harkaatuma jirtanii duula tokko gala faarsan jette Oromoon. Nu duulaa jennee nutti duulaan jenneeni dhumaatii hangan qabne keessa jirra. Nagayni isin barbaadan ummanni silaa nagee nu buusuu qabu mootummaa tahee hawaasni Oromoo nagee maal buusuu danda'e kan nu fixaa jiru mootummaadha. Mootummaa kana biitii teenya akka Siiriyaa akka hin taane Dr. Abiyyoo walitti dhiyaattanii akka biitii Siiriyaa hin taane maa nagee nu buusne inni maa ajjeechaa uummata sabaa sablammoota irraan dhaabu. Itoophiyaan akka fuuldura deemtuuf yoo karoora qabaattan Dr. Abiyyuu deebi'aati isuma magantaa nu gaafadhaa hawaasaa miti. Kana akka dhaamsattiin dhaama. Gaafiin tiyya lamadaatis waa'ee Dirreedhawaati. Dirreedhawaan hiyyeessi dhiibamee gaara irratti galaa jira dhaloonni biyya sanii. Master plaaniin achi keessa babal'attee jirti Dirreedhawaa keessatti. Booda kunoo rakkina nurraan fiduuyi. Kanuma galatooma. sagalee ol kaasuuf yaali. So do I have to press or something? Or just hold it. Hello, good evening everyone. First, thank you for the opportunity given to me. Second, congratulations for having this occasion after you gone through prison and a lot of that stuff. And for the supporters as well, congratulations. We have seen wave after wave demonstrations regarding or demanding freeing all Oromo political prisoners. I hope the remaining follows. And my question are two regarding, number one would be, what is your say on the need for a transitional government in Ethiopia? Because the country has a bad reputation when it comes into formation of transitional government. 1991, 1993, there was a transitional government that ended up in conflict between TPLF and ONEG. 2018, 2020, there was also supposed transitional government between TPLF and Prosperity Party. We have seen how it ended. So what's your stay here? The second question is, I don't know what we can name the current peace agreement that's going on. Some say it's a shuttle agreement, some say different, they give it different names. However, all the stakeholders in the conflict, they have clear demands that they say they cannot negotiate on those issues. Do you really see a solution here? Or is Ethiopia heading again to another clash after spending some time? Or both parties seems to buy time for another clash? And what is your preparation as a leader of a segment of that country? Thank you. sagalee ol kaasuuf yaali. Okay.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوان دفسيتين أسد رفتنيتين يادك إن نرافرتو. أوكي. إن دعامو. أيه. غلطوما غافين سنيك أبو جواري في أبو بكالة. كافون إثيوبيا ديمقراطيك فيدرال تاتيكي ستي. أورومون نغان دachifratti filatameeti wonna jedheetiin jiraannaa jettani filaan biin keessan hoo maalidha yoo ta'uu dhabaate mootummaan biyya sanii yennaa marayyuu abbaa irree kana akkamitti achi garagalchuu dandeettan abaa wajjin hoo underground waliin dalguudhaaf maal kaayoon keessan kabira ammoo Jawaarii fi gaafisii qaba yennaa marayyuu wagganoonni Amaaraa ka Tigraayitiif كأورومو والتانيتين ونا كان وفافوا ديم سوق أبنا جتا قالوا جري كوني ينامريو لفأورومو سامو برباداني كابين أورومو تمالي نم أورومو فيداني أمبتة كانوا وجين أكميتونين كنافو مالي سبب لمي وجين كاك سيداما كاك سومالي وركتا كانوا فكاتو وجين مالي في دلقو في يالين قدامني أمبتة ينامريو نواجه سورتون جنتين كانوا ما قالتومي كبرا كوميتي ناشفيل رادوف نهدودا ودو چرانو كنتانيتين فوتوس نوجين غانيتي غلطوما اوكي تمام aye ulfaadha jawar golata baay'ee gamachuu tudagame akkana jennee ibsachuun dandeenyu baga achi rabbi isin baasee baga nagaa wal agarra jedha kanattaan sun gaafii kiyya innu jedhee jira garuu wannan isin gaafachuu barbaadu mataan keessanii maal amantanii biyya san keessatti amma Oromoo mootummaan kun mootummaa Oromootii miti jedhaa jirtanii achi yoo deebitanii jettan abdiin keessan maal abdattanii ammoo achi yoo deebitan kuni namichi kuni isinitti deebisaa maali abdiin keessan ka jedhu gaafiin kiyya kanu. Okay, galatoma. Enyurra eegalla. Deebisu andu. Nagaa balad. Maashaallah. Gaafii kan keessatti tokko qofan keessatti hamma nagee du'a baay'ee san nageenyaan xiqqoo dulloomeeras gurrina dabarsiti ta'een beeku aguma nagee du'aan keessaa deebisaan waa'ee nagaa kaaftanitu nagaan akkamittiin dhufaa obboleessi koo gara salaaleerra deemee maalirra deemee sirriitti argee dhufeera waansa isuma nuyi dubbachaa oolleedha nagaan biyya sana keessa dhibeera. Dhuguma yoo dubbannee fi jinniin seexanni addunyaarra jirtu hundumtuu biyya sanatti waan galte fakkaata amma namni nagaa walitti naasa'u nagaa walitti dubbatu nagaa waliin gaafatu akkuma inni jedhe nam hundumtuu sababa barbaada wal loluudhaaf rakkoonis jira beellis jira waan adda addaa jira mitiire namni beela'e wal lola kana beektu miti namni beela'e yoo itti bu'an xiqqooma see garaa bal'atee akka nama saquufee danda'ee biraan darbu wal nama lolchisiisa jiruu dhumtiyyuu wal nama lolchisiisa rakkinniyyuu wal nama lolchisiisa wal nama jibbisiisa gaafa waan nyaatu risoorsiin xiqqoo yeroo skeersi yeroo ta'u ishee sana hundumtuu fudhatee nyaachuudhaaf jecha wal lola kanaaf biyya sana keessa jibbi guuteera lolli guuteera nam hundumtuu nagaa dhabeera kun waan jirudha. Nuti jalqabnee kan nuti dubbachaa jiru mootummaatti dubbachaa jirra uummati maal godhate uummatatti dubbanna biyya sana keessatti akka kana mootummaatti haasa'uu hin dandeenyu uummatas walitti qabnee haasofsiisuu hin dandeenyu yaada keenya kan nuyi dabarsuu dandeenyu karaa kana qofadha asitti dhufneeti kan nuti dubbachuu dandeenyu amma si dubbachaa jirru kana mootummaan hin nagaa achitti garuu nun naga'u kanaatiif uummata kana nagaan dhowwini nagaa hin dhowwina rakkoo kana ittuu hin ammeessina jennee dhaamsa dhaamuu karaa kana qofa sababii danda'uu fi uummatatti dubbanna nuti malee uummataan dhiisaa mirga keessan hin gaafatina
utuu duutanii callisaa utuu hidhamtanii callisaa hin dubbatinaa ittiin jechaan jirru nuyi. Nami mirgisaa dhiibame, nami beela'ee, nami qeesaa keessatti dararame qabsaa'uun mirga isaati. Mirga isaa qofa otoo hin taane kun dirqama isaati. Kanaatiif nuyi uummataan hin dubbatin waan tokko hin godhin jennee miilla isaa harka isaa hiinee mootummaa jala kaa'uuf miti. Kana nuu baraa. Kanaaf qaamoleen hidhatanii wal lolaa jiran jiru. Tokko mootummaadha. Lammaffaa fakkeenyaatiif waraana bilisummaa Oromooti. Waraana kan adda bilisummaa Beenishaangul Faas hin jira, qaamolee biroonis hin jiru. TDF immoo jira. Isaan kanaatiin walitti dhukaasu, isin walitti dhukaasuun keessan uummata kana miidhaa jira, taa'aati walitti haasa'aadha kan nuti jennu. Nagaan hin bu'a kan jennus karaa kana qofaadha nuti kan nuyi yaadnu jechuudha. Kana hin fudhatu, hin dhiisuu, hin beennu. Garuu turanii hunduma fudhatu. Eega waan hedduun badee booda qabeenya hedduu eega balleessaniin booda lubbuu hedduu eega ajjeesaniin booda hunduma taa'u hunduma dubbatu kun dirqama. Utuu kan hin ta'in dubbadhaa haasawaa uummata hin dararinaa nagaan karaa kana dhufaa jennee amanna nuyi. Waa'ee malaammaltummaa biyya keessa jiru obboleessi koo kaaseera. Malaammaltummaa jechuun dhuguma akkuma inni jedheedha. Utuu nuyi dubbanneeti tariiti kan keenya hin shakkitu ta'a. Maaliif mormituu waan taaneef mootummaa hafuura isaa hammeessuudhaaf waan sun dubbanne isinitti fakkaata. Inni garuu waan achitti argee dhufe tokkoon keessan warri biyya sana hidhattanii deebitan hin argitu. Warri mootummaa biiroo kamiin yoo hidhattanarra akkuma inni jedhe birri 2,300 isin hin gaafatanarra 100,000 fidi walakkaa miliyoonii fidi 200,000 fidi akkanadha kan jedhamu. Zilaa daasfooraadha jennaan immoo waan qaamni keessan guutuun doolaarii waan itti fakkaatuuf harka isaanii bal'isanii ennaan amma waa harka keessanitti hin deeffatan. Kun waan jirudha. Sirna kanaani kan nuyi lolaa jirru. Lolli kuni waan tokko duwwaa balleessa miti. Qaala'insi jireenyaa kuni wanta tokko duwwaa balleessa miti. Guutummaadhuma sistamicha, guutummaadhuma biyyicha diigaa jira. Waraanni kun biyyicha diigaa jira akkuma inni jirutti. Sirnichi akka diigamu, sirnichi akka jijjiiramu nuus fedha keenyadha. Kanaan dura akkuma dubbachaa turre. Biyyi sun garuu biyyadha jennee amanna nuti. Biyya sana keessatti sirna jijjiiruudha kan nu barbaachisu jenneeti kan nuti amannu. Kanaaf malaammaltummaan maaliin bada yoo jedhame sirni sun bade malee malaammaltummaan namni balleessuu danda'u hin jiru. Yoo sirni sun jijjiirame malee jechuudha. Waa'ee miidiyaa fa'aa immoo wanni tokko ka'ee jira. Namoonni qabsoon nuti geggeessaa jirru tokko mootummaa wajjiniin, lammata kan Oromoo irratti duulan jiru yeroo hundumaa ololaan propagaandaadhaan halkaniif guyyaa jibba saba kanaa irratti xiyyeeffatanii kan hojjetan jiru. Nuti fakkeenyaatiif amma mootummaa hin mormina mootummaa garuu nama mootummaa irra jiru hin arrabsinu. Amma muummicha ministeeraa nuyi akkuma muummee ministeeraatti ilaalla. Hin arrabsinu, hin salphifnu, maqaa isaas akkaataa hamaadhaan hin kaafnu. Maaliif mootummaadha? Sirna nuti kan nuti ilaallu. Nuyi nama abaaruudhaan, nama yakkuudhaan, nama jibbuudhaan wanti dhufu tokko jira jennee hin ilaallu. Nama tokkotti ilaalla. Ulfinallee kenninaaf mormii keenya immoo fuulatti dhiyeessina. Sirni kun sirrii miti. Adeemsi keessan sirrii miti. Uummata kana miidhaa jira. Kanaaf irraa deebi'aa. Yoo diddan immoo qabsoo isin irratti geggeessine isin galagalchina kan jedhudha kan nuyi dabarsuu barbaadu. Malee nama arrabsu, nama abaaru, nama salphisuutti hin amannu. Miidiyaa tokko yoo ilaaltan garuu tokko nama maqaa waamanii abaaru. Muummee ministeeraatti jalqabee ministeerota jiranis, aktivistoota jiranis, namoota siyaasaa jiranis, nuunis, warra paartii hoogganuunis hunduma kan abaaraa deeman jiru. Kan biyya sana walitti naqanii wal nyaachisaa jiran, kan jeeqsisaa jiran iyyuu miidiyaa biyya kana keessa jiranidha. Miidiyaan kun mainstream miidiyaa ta'uu danda'a, social miidiyaa ta'uu danda'a,
karaa hundumaatiin amma feesbuukii kana yeroo tokko banuuma isaa feesbuukii banuun hin sodaattanii maaliif waan isin irraa argitan waan gaariin tokko keessa hin jiru nama walaa baaru nama hammeenya keessa biraa qofa barreessu nama jibba qofa lallabu waan akkasii argitu malee waan nama jabeessu tokko keessatti hin argitan nama sodaachisan kanaaf nuti warra miidiyaa wajjin qabsoo qabna warra mootummaa wajjin qabsoo qabna hattoota wajjin qabsoo qabna kana hundumaa keessa teenyee yoo galtan hin hidhamtanii maal amantanii biyyatti galtu maaloodhaan hin jedhu akkam goonare dhiisnee taa'uun hin danda'amu namoonni wareegamuu turreera namoonni gatii kaffaluu turreera bilisummaan akka kanaan dhufa mirgi akka kanaan dhufa seerri akka kanaan kabajama jenneeti kan nuti abdannu kanaaf waa'ee nama qabsaa'oo sirra akkatinaasin namoonni waan dandeessaniin bira dhaabbattu malee sababii biyya sana keessa rakkoon jiruuf sababii sirni nama sodaachisu tokko jiruuf hundumtuu baqatee qabsoorraatii deebi'a jechuurra jabaadhu sinii wajjiniin jirra waan gootan hundumaa isin bira dhaabbannaa jechuutu nama jajjabeessuutu irra gaariidha nutti fakkaata. Hariiroon keessan gabaabaadhumatti akkan qabadhetti adda bilisummaa Oromoo wajjiniin dhaabbilee biroo wajjiniin akkamitti hojjettu sabaaf sablammii biroo wajjiniin akkamittiin hojjettu isa jedhu nuyi akkuma yeroo meeqa irra deddeebinee kaafne sirni federaalawaan dimokiraatawaan biyya sana keessatti akka ijaaramu barbaanna sirni seenaan Guraagees seenaan Oromoos seenaan Amaaraas seenaan Tigrees seenaan saba biroos keessa jiru akka jiraatu barbaanna aadaan saba hundumaa keessatti akka calaqqisu barbaanna namni hundumtuu akka naannoo isaatiitti ofii isaatiin obbulchee biyya tokko immoo walqixxummaadhaan keessatti qooda fudhatee biyya guddoo tokko immoo ijaaree akka inni keessa jiraatu barbaanna walqixxummaa sabaaf sablammiiwwanii barbaanna kanaaf dhaabbilee bifa kanaan ijaaramanii hojjetan hundumaa wajjiniin hojjenna nuti kan mootummaa kanatti mormaa jirruufiyyuu biyyattii sana biyya aadaa tokko biyya afaan tokko biyya nyaata tokko biyya sirba tokko biyya uffata tokko biyya amantaa tokko fakkeessuudhaaf yaalamutu hin ta'u kun sirna siyaasaa qofa yuutuu hin taane sirnuma uumamaatiin iyyuu alaa jennee jala dhaabbachaa jirra akkuma jirru kanatti miidhagna amantii qabnuun yoo nagaadhaan wajjiniin jiraachuu yoo dandeenye bifa amma qabnuun kaan magaala kaan diimaadha kaan gurraacha kaan dheeraa kaan gabaabaadha garuu akkasitti yeroo ilaalamnu immoo miidhagna biyyas akkuma kanatti ijaarrannaa kan jedhu amantii qabnan kanaatiif dhaabbilee kanaa wajjiniin hojjetan kabiroo wajjiniin iyyuu hin hojjenna adda bilisummaa Oromoo wajjiniin immoo hariiroo addaa qabna maaliif saba tokko bakka buunee jirra saba tokkoof dhaabbachaa jirra dhaabbilee Oromoo hunduma isaanii wajjinii walitti bu'uu hin barbaannu kaayyoon keenya galmi keenya mirga saba keenya kabachiifachuudha sababii ta'eef dura dhaabbachuus hin barbaannu karaan jirus tokko qofadha jennee hin yaannu karaa keenya qofatu baasaa karaa biraan hin jiru jennees hin yaannu nuti kaleessa bakka tokkotti akkuma fakkeenya fudhadhe karaa bakka tokko galma kana ga'uudhaaf yoo kaatane karaa tokko qofa miti kan jiru karaa biraa cufaa yoo ta'e karaa biraa immoo naannoftanii dhuftu inni sunis cufaa yoo ta'e karaa biraa immoo naannoftanii dhuftu as ga'uudha wanti barbaachisu isa tokkotti yeroo dheeraa fudhachuu danda'a isa tokkotti yeroo gabaabaa fudhachuu danda'a garuu as ga'uudha kan nuti barbaadu nuti galmi keenya maa inni mirga saba keenyaa kabachiisuudha kanaatiif mirga saba biroos tuquu hin barbaannu mirgi keenyas akka tuqamu hin barbaannu karaan jiru immoo tokkicha qofas jennee hin yaannu dhaabbilee Oromoo wajjin isa ta'u dhaabbilee biroo wajjiniin hariiroo gaarii qabna hariiroo nagaa qabna dhaaba biraa irrattis hin duullu duras hin dhaabbannu maa kana gootanis hin jennu yoo dandeenye hin deeggarra yoo dadhabne immoo hojii keenya qofa irratti fuulleffanna waan nu ilaalu irratti wajjin hojjenna waan nu ilaalle irratti immoo garaagarummaa keenya akka qabanneen itti fufna kanaatiif
akkuma isin kanaan dura quba qabdan dhaabbilee dhaaba adda bilisummaa Oromoo wajjiniin filannoo duras taanaan ammas hariiroo gaarii qabna. Wal dura dhaabbannee hin beennu. Waan saba keenyaatti kan nuyi haasofnu wal gargaarra wal tumsina. Kanaan ala gaaffilee biroon yoo jiraatan tariitii yoo Jawaaritti dabalee isin deebisuu danda'a. Gara kootiin garuu waan obboleessi koon Sunsula jedhe baay'een naan hubatamne naaf Jawaariif yoo hubatameera ta'e Ingiliffas baay'een danda'u waan ta'eef inni isinii deebisa. Dhiifama nuu godhaati sagaleen hin dhagahamu ture. Bakka biraattis warri qophii akkanaa qopheessitan saawundi siistamii irratti hojjettan nullee waa dhaggeeffannee hedduu nama jeeqa. Kanaaf gaafilee baay'een dhageenye haguma dhageenye qofa walumatti himaa walitti bobbocaati kan jechuma tokkoo fi lamarraa buufataa turre. Ka obboleessi kee kabe Oromiyaa keessa deeme namni biyya san keessa deeme waan nuti waan nuuf hin galaaf nama fagoo jirutu sirriitti hin galleef. Warri biyya dhaytan tokkoffaa Finfinnee qofa bashannantanii deebiin Arabiyyaadhaati. Mee qe'ee teessan dhaqaa. Gara Wallaggaa kana achi deemaafame yoo gara fagoollee deemuu dadhabdan dhaqamte mafaa gayaas deebi'ame. Garumaan boo kanallee achi dhaqaame. Asiin gara Gujii kana gadi deema, gara Arsii Lixaa kana gadi deema, gara Salaalee kana ol baya. Hoggas maaliif akka wayi waannu hoggas isinii gala akka gurbaa kanaa galetti. Maaliif akka wayi waannu maaliif waa meeqa obsinee waa meeqa waan nurras ga'e waan nama kaanirras ga'e hunda obsinee waa'ee nagayaa wanni ciniinnannee uummata dura dhaabbannuuf isiniif gala. Namni maaliif akka lolus nuuf gala. Dallansuun keessan godaannisni keessan waggaa lamaan dabre kana waan namni keenya keessa dabre hin beekne. Garri itti deemnu garuu ka waggaa lamaan kanaa dacha hama jennee yaaddanna jechuudha. Kanaaf waggaa biyya galtan bashannantini dumas hin deebina. Finfinnamaaf Adaamaaf Dirree Dhawaa dhayxanii deebinaan odoo dhaquu baattanii isinii wayya. Go see what our people are going through. Never seenaa kana biyya sanii keessatti akka ammaa kana dhabiinsi nageenyaa takka uumamee hin beeku. Zamana kan shibbiri illee hin taane jiraachuu yeroo bara san jiraachuu baadhullee dubbiseetiin jira. Haalli amma jiru haala akkaan hamaati. Waa'ee nageenyaa wanni lallabnuuf wanni dubbannuuf siyaasa biraa wallaalletii miti. Maaltu nuun ga'e jennee dhiifnee laaluu dandeenya. Garuu haalli uummanni keenya keessa jiru baay'ee waan nu gaddisiisuufi. Ka mootummaan kophaa isaatti nagaa fiduu hin danda'u kaati jette mootummaan mataa isaatiinuu nagaa hin qabu bara. Wanni namni galaaf hin jirre mootummaan ofiifuu nagaa hin qabu. Mootummaa tokko miti ka jiru. Walii jidduutu nagaa hin qaban. Dhumaatii godhamaa jiru kana maddi isaa tokko wal dhibdee contradiction mootummaa keessa jirudha. Waggaa afur dura Profeesar Mararaa irraa gabeeytu wanti Abiy Ahmeditti ulfaatu guddaan Ihaadeeguma wal taasisee deemuu natti fakkaataa jee ture. Lolli Tigraayii fi mootummaa federaalaa jidduutti godhame wal dhibdee Ihaadeeg keessatti paartii biyya bulchaa turan jidduutti godhameeni. Ammallee walitti gaarreeffannaan Amaaraa fi Oromoo jidduutti godhamullee primarily wal dhibdee bilchiginaa Amaaraatii fi Oromoo jidduu jiruuni. Wal dhibdeen bakkoota adda addaatti agartan kun Affaar fi Soomalee jidduu jirus maddi isaa paartii biyya bulchu. Paartiin biyya bulchu ufiifuu wal jidduutti nagaa hin qabu. Adada lolli kun hammaatuun contradictioniin wal dhibdeen mootummaa keessa jirus hammaataa deema. Kanaaf bar anarkii hamaa keessa seennaa waan Liibiyaa waan Siiriyaa ta'an hoggaa jennu isin sodaachisuudhaaf yoo immoo yaada kana isin gurguruudhaaf miti. Akkuma bakkee reef shayitaanni bakka hundarraa wal guureet kun paartii biyya bulchuu keessa jira kun qe'ee keessa faca'ee jira. Kanaaf mootummaan kophaa isaatti nagaa ni buusa jennee hin yaannu.
Garuu mootummaan shoora guddaa taphachuu qaba. Mootummaan biyyaafis dhiisi mataa ofiitiif akka mootummaatti paartii biyya bulchu akka paartii biyya bulchutti dhodho'iinsa hamaa keessa seenaa waan jiruuf biyyas ofis ummatas baraarsuu yoo ka barbaadu taate karaan lolaa kun mutuwalii kasaaraa malee namni irraa fayyadamu akka hin jirre amanee fudhatuu danda'uu qaba jennee wanni dubbannuuf kanarraa jechuudha. Kanaaf nullee gahee qabna jennee amanna. Fakkeenyaaf nuyi paartii lola keessa jiruu miti. We are not warring parties. Lola gaafa Tigraay wajjin eegaluu deemanis hin mormine. Ammallee lola dhiisaa jenna. Shoora qabna jennee yaadna. Shoorri keenya dhageettii qabnuun caasaa qabnuun qaamota hunda irratti dhiibbaa goonee gara nagaatti akka dhufanii deeman gochuu qabna. Kanaaf mootummaan mataa isaatiitti hin danda'u. Garuu tarkaanfii guddaa mootummaan fudhachuu danda'a. Mootummaan gama nagaatti yoo qabu taate gamaa gamanaa guuza baanee biyya nagaa deebisuu dandeenya jennee abdanna. Kahannaati kaafte Ethiopian state is now a consumer state, developmental state miti. At least dabana mallassan waa developing gooti dinagdeen guddifti haga feetellee kan nyaattu taate. Amma dinagdeen guddataan jiru. Dinagdeen lolatti hin baha. Dinagdeen alaa gargaarsi dhufu hin jiru. Daldalli biyya keessaa lafa nyaachuutti deemu. Lammaffaa qaalomminni jireenyaa amma bar irra laaluun ulfaata. Hojjetaa mootummaa gubboo isin gaafatu kana irra laaluun ulfaata. Mindaan isaa 2,000 kiraan 4,000 akkamiin haa jiraatu? Akkamiin haa jiraatu? Poolisa kanarratti amma mallaqa hoggaa isin gaafatu angarana nyaatan maaliif mindaan isaa 2,400 kiraa kifilii takkiyyuu sanuu argachuu hin danda'u. Lolli kun eegallaa itti fufnaan dinagdeen kufaa deemnaan korrapshiniin hammaataa deema. Korrapshiniin hammaataa deemnaan mura kooma. Oromiyaa keessa waan jiru tokko isinitti himamma. Maal ta'a isiniif fakkaate? Bajanni security fi bajanni developmentii jira. Bakka rakkoon nageenyaa jirutti bakka sochiin waraanaa jirutti bajata dinagdeetirraa bajata misoomaatirraa murtee nageenyaaf oolchuu dandeessa. Bajanni misoomaa baasii galii risiitiidhaan goota. Biyya misoomaa fakkeenya karaa tolchuudhaaf mana barnootaa ijaarsisuudhaaf waan adda addaatiif nagaheedhaan goota. Rakkoo nageenyaa bakka jirutti immoo malleen securityidhaaf bahu dho'isaan basaasaafis maaliifis waan kennamuuf nagaheen hin gaafatamu. Mootummaan bajata security dabalaa yeroo deemutti kanuma misoomatirraa fudhaa jedhaan ummataan warra bulchitoota aanaa kanaan itti gaafatamtoota nageenyaati itti gaafatamummaa security kanaan. Kanaaf maal godhu eegalan beektaa bulchitoonni aanaa naannoo ofiititti waraana ofii uumuu eegalan. Nu birallee shiftaan hin jira, nu birallee shaneen hin jira, nu birallee kakana jeequ hin jira jedhanii uummatu eegalan. Ijoollee mannaaraa guuraniit hidhachiisanii bosona galchu. Bajata misoomaa achi gorsaniit irraa qoncoraniit gaaf kan ijoollee ofii bosonatti ergansaan qabanii galchu. Rakkoon security kun hammaataa hoggaa deeme, rakkoon lolaa kun hammaataa hoggaa deeme, breakdown argaa jirra, anarchy argaa jirra bar. The state is so weak, control gochuu dadhabaa deemaa jirti jechuudha. Warra kaan warra dubbii tan arguu didee saba keenya irratti illee ummata biraa irratti illee duulu akkamiin qabbaneessan yoo jaani tokkoffaa dubbataa salphisuun jalaa callisu jalaa qabuu diduudha. Akka isaanitti baalagoomuu dhabuudha. Kaayyoo saba guddaa qabna, kaayyoo ummata guddaa qabna, dhugaa qabna. Sirna irratti malee saba biraa irratti hin qabsoofnu. Baalageen tokko ka'ee saba keenya arrabseef nummoo saba inni keessaa ba'ee sana arrabsuu xiqqeessuu lola irratti labsuu hin barbaachisu tokko kana. Lammaffaa suduudhaan sabuma isaanitti illee saba biraatti illee haasayaa jirra. Rakkoon ibiddi kuni nu hunda balleessa, wal balleessuuf deemna. Saboonni hundumtuu baalagee isaanii hidhachuu qaban biyya sanitti. Sabni hunduu baalagee isaa hidhachuu baannaan rakkoodha. Warra jibba afarsu warra ummata walitti kakaasu saboonni of keessaa qabu isinillee Oromolleen of keessaa qabu qaba. Baalageen tokko Oromoo bakka Oromoo fakkaate afaan keenya dubbatee saba biraa irratti jibba lola duula hoggaa kalabsu taate
bakka nun buutu jechuun ni danda'uu qabdan. Tun tapha miti jarana. Namni biyya san dhaqeen argadhoof ka'ee jira biyyi sun. Kanaaf hamma danda'ametti bira dhaabatanii dhoorguu barbaachisa. I did not hear the question very well, but I think you asked me about the failed transitions as well as about negotiations. We end up in this mess because the transitions have been hijacked. In 1974, it was hijacked by the military. In 1991, it was hijacked by the TPLF. Now it has been hijacked by the Bilsigna group. We are in this mess because the transition has been hijacked by individuals and groups who are so short-sighted. They focused on short-term, temporary power politics instead of creating a sustainable system. A sustainable system that would bring the various groups to the table, that would help develop a new social contract. And I think you are right that these failures, when they are compounded, they have created a very complex conflict that will be extremely difficult to solve. Even if we stop the civil wars today, it will take us a decade or more to find acceptable political solution. One. Second, just in the last 2-3 years, the civil war has put the country's economy probably 20-30 years back. It's going to cost us billions of dollars. Billions of dollars in the form of aid, in the form of loan, to bring back the economy to where it was 2-3 years ago. Rebuilding Tigray, rebuilding Amhara, Afar, rebuilding Oromia is going to cost a lot. But for us to start to rebuild, the first thing is we need to go to a ceasefire, we need to negotiate, then we have to start rebuilding the country, reconciling the society. Because there's no point in starting reconstruction. The government now talks about reconstructing and rebuilding Afar and Amhara and Oromia. No, it's not going to work. What is the point of rebuilding today if you are going to destroy it tomorrow? To me, we need to go to the root cause. And we are telling openly, the donor communities, we are saying, don't put your money into the fire. There is no point in giving money to a government that is bent on waging civil war. As far as negotiations are concerned, are the warring parties presenting contradictory demands? Yes. But I think they have to be prepared to compromise. Without compromise, we cannot move forward. The Tigrayan leadership, the Bilsigna leadership, the Amhara leadership, the Oromo leadership, the Somali leadership need to prepare themselves that solution will come only if we compromise. There will be no solution where one becomes absolute winner and the other absolute loser. We have to find a compromise that we can live together. That's all I can say because that's what I hear from you. Waligalatti, wannuma namma jeekana irra deebi'a. Biyya san keessatti rakkoo kana keessaa bahuudhaaf bal'ina rakkoo kanaa hubachuu qaba namni keenya. Keessattuu isin warri biyya alaa jirtan. Tapha miti, wanni biyya sanitti deemaa jiru tapha miti, ta durii miti. Karri biyyi sun itti deemaa jirtu boodani isheen hoytan. Ibidda irratti banzila hin rabina. Ta durii miti. Mootummaanis ta durii miti, ta durii akka duritti dhiibanii waa taatu miti. Amma wanti biyya san keessa jiru reefu akkuma gurbaan jeetti mootummaan kophaa isaatitti hiikuu waan danda'u miti. Isaan illee ni kijiban, if kijiban. Akkanumaan if jajan malee biyya harkaan qaban. Kanaaf namni biyya san keessa jiru, lammiileen biyya sanii, gartuuleen biyya sanii gadi dhaabatanii balaa itti deemu jiru, ibidda itti deemu jiru kanarraa biyya baraarsuudhaaf yoo carraa kennan irra wayya jennee tabdan. Haga dandeenyu itti himna. Akka kaleessatti yoo nu dhaga'uu baatan boru sheena'uu hin barbaannu. Kanaaf ija keessan dura dhaabbannee isinitti himna. Nuu galaa bar. Aariin keessan, xiiqiin keessan, wanni waggaa lamaan dabre kana taane keessattuu namoo keenyaan waan nama gubaati.
gubanne jennee wati deemne immoo daran gubanna, daran miidhamna, daran wal miina, daran wal cabsina jenneeti kana haasa'aa jirra. Warri Atlaantaa gaa hedduu galatooma. Gara fuuldurallee gaa walumaa deddeebinee mari'annaa ulfaadhaa nagaan nu bula. Ayyee galatooma obbo Jawaar obbo Baqqalaa hedduu nu galatooma. Amma osoo hin xumurin dura namoota as keessa jiran keessummaa qabnaa rikognaayis godhuu barbaanna. ልብ ያለው ልብ በል jechuun eenyu dhagaye ልብ ያለው ልብ በል dhageessanii keessummaa tokkotu jira. Saadiq እንኳን መጣህ እናመሰግናለን። Gaaffii keenya fixnee jirra keessummoonni keenya bobba'aa jiranii tasgabbaawatiin